موتي عالما سيملي هنجرو ربي المانما سبحانك ربي سينفرسا ربنا وما أرضي في سمي أنت يا مولانا قيي فقدت هل كنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشمار كفوني وردفتوني يسراتو أكمل نجاترتو بولي وانكية الحمد لله أنا نجا كبا بقى جراتني ساعتي كان جيتني أما اللي ربيني بقى في جالته إسنها ترسيكة سنين جدا بقى نجراتني هاي أداكم بكم من يسراتو وبوليتي تيك آلي في جاري هرياتي kan argame gammachuusii wajjin qoodachuufi hayyee yusraa koo amala qabeetti koo baga rabbiin gammachuu keetiin si ga'ee baga rabbiin guyyaa firii dadhabbii keetti argituun si ga'ee gama rabbiititti hedduu gammadee haalli shabakaa keetillee rakkisaa ta'u gammachuu kee kana si wajjin qoodachuuf hedduu takka muddamee garuu yoo homaa gochuun hin danda'amu haala mana namaati. Kanaaf yerumaa wal argantu wal arginsa alhamdulillah ammallee si wajjin qoodachuu kiyyaaf ufi gammada siin jedha baga gammaddee baga guyyaa firii keetti argituun si ga'ee ammallee waa hedduutu duuba keessa jira waa hedduutu si hafa ammallee cimtee akka ati daladdu واحد تسرع إنا جبدوكو جبادو congratulations إنجرا إني برامو يو وبلوتك يا كالي ودفتوتك يس كيس ودفتوتك من دفينا وجين دلنا نمي توكو دلقي ملكاوف إدو كان قوفي قبعي ساتي متي nama barbaachisaa osoo isaan jiraachuu baatanii osoo isaan hordofuu baatanii illee bakka milkaa'ina keenyaa kana geenne guyyaa kanatti hin gammannu. Kanaaf isinillee obboloota kiyyaa kanii obboleettii kiyya kana gammachiiftanii asiin geettanii guyyaa gammachuu isii kana akka argitu gootan marti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isinillee warra as ga'illee rabbiin ammas warra sadarkaa guddaa ga'u rabbi isin haa taasisu warra asin ga'in illee rabbiin asin haa ga'u inshaallah ammallee wal jabaannee monii ta'uu bichaan faayidaan qabu ijoolleen monii taatee warroota hedduutu dadhabee itti xaarii yookaan sa'aatii irraa kaafataa yookaan mataa gaggaragalcha maal jedhanii anillee akka carraa ta'ee achi hin geenne inshaallah akka achi ga'u abdii qaba. Kanaafi monii ta'aniin qofti gahaadhaa miti waa hedduutu nama eeggata. Kanaafi isin hunduu harka wal qabannee tabba ce'uu qabnaa mixiilleen wal qarqaartee quncillee wal qarqaartee arba hiiti maal jedhanii. Kanaafi isinillee jabaadhaa akka wal qarqaarru Oromooti yaa Oromoon duraayyuu osoo achi dammaqee qarqaarsa irratti namni isaan ga'u hin jiru akkuma baay'inaan Oromoon baay'inaan miliyoona 60 jedhanii qarqaarsi kennallee yoo achi lafaa itti dho'an qarqaarsi isaanii namni takka lafa gadi qabee hin danda'u. Kanaaf walaa qarqaarru akkam sabni biraa sabni nurra xiqqaa shamarran takka tiktook yoo banatte yeruma san dadhabbii tokko malee wal qarqaaranii bakka guddaa ga'anii fakkeenya nuu ta'uu qabanii. Kanaaf nu hunduu wal qarqaarree ijoolleen buleewwan teenya Oromoonii ta'anillee akka iddoo guddaa ga'e wal qarqaarree yoo haalli neetwoorkii mana namaa nuu mijaa'e ta'e wal qarqaarree akka bakka guddaa geennu asumaan amaanaa rabbii isin dhaamadhaa. Maqaa kiyyallee warri nan beekne yoo baruu feeta akka tasaa ta'e viidiyoon yeroo jalqabaati sagaleen kiyya isin haarawaa miti. Kanaaf siifan ooroo tajedhamtu sani
akkas jedhama maqaan kiyya. Haasaa keessatti illee dogongora akka qabu ni beeka. Yoo qabaadhe na hoffolchaa irra naa taraa. Obboleettii tiyya qaalii fi gaarii ta'a. Hedduu jaaladhu. Hiriyyaa tiyya baga gammaddee congratulations siin jedha ammallee. Isinillee galatoomaa ulfaadhaa. Warroonni isii asiin geetta hundi keessanuu galatoomaa. Galanni keessan bilisummaa.